Warra Wangeelaati. Reediyoon Warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoobsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo Warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaa fi kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Warra Wangeelaa. Reediyoon Warra Wangeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa yeroo ishee eeggattee kunoo qabattee dhiyaattee jirti. Fagoodhaaf dhiyoodhaati haala garagaraa keessa teessanii sagantaa keenya kana hordofaa kan jirtan maraan nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jedha qopheessaa sagantaa kanaa. Ana Roobsa Makkooti. Akkuma hundumti keessanii yaadattan torbee darbee Yesuus Kristos nama ta'ee dhalachuun maaliif isa barbaachisee mata duree jedhu irratti ergaa sagalee Waaqayyoo isinii qabadhee dhiyaadheen ture. Yeroo dhufaatii Yesuus Kristos eeggannu maal gochuutu nuuf ta'a qabxii gaaffii jedhummoo kaasne deebii isaa torbeettan qabadhee dhiyaadha jedheen sababa hanqina yerootiif har'atti isin abdachiisuun koo ni yaadatama. Har'agaa kutaa isa taanuuf isa xumuraa ergaa kana qabadhee dhiyaadheen jira. Faarfannaa kan taanseen isinii dhiyeessaa. Egaa haga xumura sagantaa keenyaatti akkoobsaan waliin taatan ammas irra deebi'een isin affeera. Atuu dubbannu ergaan sagalee Waaqayyoo kun as waldaa Oromoo Warra Wangeelaa Osloo keessatti guyyaa reediyoo Warra Wangeelaa sababa gochuudhaan qophaa'e irratti kan dhiyaatee ture. Egaa faarfannaa kanaan gara ergaa sagalee Waaqayyoo keessatti barri dukkanaa moo'ee olaanee cubbuun ijaajee nutti bambaanii hundi raafamee yemmuu boga'u ogeessi dhibee kan abdii ta'u barri dukkanaa moo'ee olaanee cubbuun ijaajee nutti bambaanii hundi raafamee yemmuu boga'u ogeessi dhibee kan abdii ta'u sagaleen dhufe qaamaan mul'atee inni fayyisuuf Yesuus dhalatee sagaleen dhufe qaamaan mul'atee inni fayyisuuf Masiihiin dhalatee sagaleen dhufe qaamaan mul'atee inni fayyisuuf Yesuus dhalatee sagaleen dhufe qaamaan mul'atee inni fayyisuuf Masiihiin dhalatee. Nuuf dhufeera dukkaanicha ifatti direera nu jaallata nuuf dhufeera dukkaanicha ifatti direera dukkaanichi ifatti dirame iji keenya kunoo nu baaname dukkaanichi ifatti dirame iji keenya kunoo nu baaname nuuf dhaalate nuuf dhaalate nuuf dhaalate
nuuf dhaalate, nuuf dhaalate, inni nu jaallate, nu jaallata, nu jaallata, nu jaallata, nu mararsiifata, nu jaallata, nu jaallata, nu jaallata, nu mararsiifata. Dhugaan qabu olichi dhaalate, lubbuu keenya isatu dhaabate. Yaadoon qabnu bilisa baanirraa, olichaani jireenya argaanirraa. Maal yaaddofa erga nuuf dhaalate, manni keenya gammachuudhaan guute. Araarri isaa nuuf baay'ate, jaalalli isaa isuma raawwate. Gammachuu qabnaa isa dubbannaa, nuuf dhalateera. Fayyina argannee kanaaf faarfannaa, nuuf dhalateera. Furii cubbamaa isa kan ta'u, nuuf dhalateera. Gurri addunyaa kana dhaga'u, nuuf dhalateera. Gammachuu qabnaa isa dubbannaa, nuuf dhalateera. Fayyina argannee kanaaf faarfannaa, nuuf dhalateera. Furii cubbamaa isa kan ta'u, nuuf dhalateera. Gurri addunyaa kana dhaga'u, nuuf dhalateera. Fayyisaanii nu araarseera Waaqayyooni, nuuf dhalateera. Fayyisaanii nu araarseera Waaqayyooni. Kanaaf yeroo adventii kana, yeroo dhufaatii Yesuus Kristos eeggannu, maaliif dhufe Yesuus Kristos isa jedhu beekuun nuuf ta'a. Qabxii kana sadan yaadachuun baay'ee gaariidha. Yesuus Kristos kan inni gara biyya lafaa dhufe tokkoffaa hubannaa irratti dogoggora ilmaan namootaa qaban, waa'ee Waaqayyoo hubannaa dogoggoraa isaan qaban sirreessuudhaaf, lammaffaa jaalala Waaqayyoo abbaa ilmaan namootaatiif qabu ibsuudhaaf, sadaffaa irratti immoo hariiroo nuun Waaqayyoo wajjin qabnu jabeessuudhaaf dhufe. Kana sadan yaadachuun baay'ee gaariidha. Egaa Yesuus Kristos dhufe gara biyya lafaa, nuyis eeggachaa jirra. Dhufaatiin isaanii lammaffaa immoo karaarra jira. Egaati attamittiin eeggachuu qabna ree? Qabxiin inni guddaan kan ta'uu qabu maaliif dhufee duwwaatu hin ta'in attamittiin eeggachuu dandeenya? Akkamitti eeggachuun nurra jiraataadha? Dhufaatii Yesuus akkamitti eeggachuutu nuuf ta'a? Phexros al tokko hojii ergamootaa boqonnaa 2:38 irratti lallaba guddaa lallabe guyyaa Pheenxeqooste. Lallaba guddaa lallabe. Laphee isaanii tuqame, namootni dhaabbatanii lallaba sana dhaggeeffatan. Isa booda waan tokko jedhani. Yaa obboloota nana, egaa maal goonu ree jedhan. Wangeelli keenya yeroo sagalee Waaqayyoo dhageenyu egaa maal goonu ree gaaffiin jedhu obboloota ko yeroo hundumaa keessa keenya dhufuu qaba. Yesuus Kristos dhufaa jira. Unu immoo eeggachaa jirra. Egaa maal goonu ree jechuutu nuuf ta'a. Yeroo Yesuus Kristosiin eeggannu, yeroo dhufaatii isaa eeggannu, waa sadii gochuutu nuuf ta'a jedheen dubbachuu barbaadaarra. Qabxiin inni tokkoffaan yeroo eeggannaa, yeroo adventii kana, yeroo dhufaatii Yesuus Kristos, yeroo siiznii addaa kana, ammoo yeroo Yesuus Kristos dhufaatiinsaa mallattoo garagaraatiin dhiyaachuunsaa mul'ataa jiru kana waa sadii gochuutu nuuf ta'an jedha. Inni tokkoffaa qalbii jijjiirrachaa, yaada geeddarachaa dhufaatii Yesuus Kristos eeguutu nuuf ta'a. Qabxii sadiidha. Yoo barbaaddan yaadannoo qabadhaa kana. Dhufaatii Yesuus Kristos yeroo innu qalbii jijjiirrachaa, yaada geeddarachaa eenna.
Sila jaarsolii waldaa yeroo beeksisanii yeroo soomaaf sagadaa guyyaa boriitii kaasee labsameeradhan Waaqayyo gooftaan maccaa isinaa eebbisu kana kan barbaachisu yeroo adventii kana yeroo eeggannaa kana yeroo dhufaatii Yesuus Kristos eegnu kana waan gochuun nuuf ta'u inni jalqabaa waan biraa miti. Inni tokkoffaa qalbii jijjiirrannee yaada garaa geeddarachuudha. Jarri sun yeroo lallaba Phexros dhaga'anii egaa obboloota nana maal goonure jedhan yeroo isaan gaafatan Phexros akkas jedheen yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhe. Hojii ergamootaa 2:38 irratti. Cubbuun keessan akkasiniif dhiifamuuf tokkoon keessan maqaa Yesuus Kristoosiin cuubamaa jedhe. Kennaa hafuura qulqulluu sin fudhattu jedhe. Egaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa inni cubbuu keessan akka sinirraa haxaa'utti gara Waaqayyotti deebi'aa jedheetu isaanitti dubbate. Obboloota koo har'anaaf isiniif torban 3 kanatu jira. Dhufaatii Yesuus Kristos eegaa jirra. Qalbiin nama hundumaa, yaadi nama hundumaa waa'ee Yesuus Kristos eega. Bakkee kana keessa yeroo deemnu ibsaan inni boba'u waa'ee Yesuusii fi kennaan inni bitamu waa'ee isaa fi ayyaanni guddaan karaa garaa namni biizinasii tageeddaru iyyuu malee anaaf isin kan hubannu waa'ee Yesuus Kristosii fi maqaa isaatiif isaaf ta'aa jira. Yeroo isa eegnu immoo maal goonaree isa jedhu kana yaaduun nuuf ta'a. Inni tokkoffaan qalbii jijjiirrachuudha. Bara wallaalummaa isaanii Waaqayyoo namatti lakkaa'uu dhiiseeraadha. Amma garuu namni hundinuu iddoo hundumaatti yaada garaa isaatii akka geeddaratu abboomeera jedhiitu hojii ergamootaa 17:30 irratti barreeffamee jira. Sagalee Waaqayyoo iddoo baay'ee keessatti waa'ee qalbii jijjiirrannaa hin dubbata. Wangeela Luqaas keessatti ani isinitti himaa jedhe gooftaa Yesuus Kristos iddoo tokkotti. Hundumti keessanii yoo yaada garaa keessanii geeddarachuudhaa baattan akkuma kanatti hin dhumtu jedheetu atti dubbate iddoo tokkotti sagalee jabaa dubbate. Yaada garaa geeddarachuun baay'ee barbaachisaadha. Attamitti yaada garaa keenyaa geeddaranna ilaa obboloota koo bara kana keessa amma ji'a 12ffaa keessa jirra. Ji'a 11 xumurree ji'a 12ffaa jalqabnee jirra. Waggaa kana keessa maal goone eessa turre isa kam goone gochaa keenya isa kamitti Waaqayyo gammade isa kamitti immoo Waaqayyoon gammanne walii keenya kan gaddisiisne Waaqayyoon kan gaddisiisne cubbuu hojjenne fuundura Waaqayyootti kufnee yerootti Waaqayyoon cubbuu koo naa dhiisi ittiin jennudha. Yeroon kun qalbii jijjiirrachuu yaada garaa ofii geeddarachuu. Namni irra daddarbaasaa dhokfatu hin hiiqedha. Namni irra daddarbaasaa himatu kan dhiisus garuu raayis ni argataadha. Araara hin argataadha. Macaafa fakkeenyaa 28:13 keessatti. Kanaaf yeroo dhufaatii Yesuus Kristos eegnu yeroo addaa kana yeroo adventii kanatti wanta anaaf isin gochuun nuuf ta'u inni jalqabaa qalbii jijjiirrachaa yaada garaa ofii geeddarachaa Waaqayyoon eeguudha. Waaqayyoon waa gargaaru. Yeroo dhufaatii Yesuus Kristos maal gochuutu nuuf ta'a? Qabxiin inni lammaffaa immoo ilaasa kanas naa qabadha. Isa dadhabe gargaara, isa hin qabneef qooda, isa hidhame gaafachaa, isa firdiinatti jallateef falmaa dhufaatii Yesuus Kristos eegna. Isa kana wangeela Maatiyos 25:31 irratti argattu. Waa'ee dhufaatii Yesuus Kristos isa xumuraati kan inni dubbatu. Yesuus immoo ilmi namaa jedhe irratti ulfina isaatiin ergamoonni Waaqayyoos hundinuu isaa wajjin ta'anii hin dhufu jedhe. Yemmuus inni teessoo ulfina isaarraa hin taa'a jedhe. Yemmuus namni biyya lafaa hundinuu fuula isaa duratti walitti hin qabamu. Tikseen hoolotaa re'ootarraatii akka gargar fo'amu innis namoota sana gargar hin fo'a jedhe. Warra hoolotaatti fakkeeffaman gara mirga isaanii, warra re'ootatti fakkeeffaman immoo gara bita isaanii hin dhaabade. Ergasii mootichi warra mirga isaa jiraniin isin yaa warra abbaa kootiin eebbifamtanii kottaa mootummaa isaa uumama biyya lafaa duraa jalqabee isiniif qophaa'etti galaa. Beela'een ture nyaata naaf kennitaniittu. Dheebodheen ture dheebuu na baaftaniittu. Orman ture akka nama keessanitti na simattaniittu. Qullaa koo ta'een ture daara na baaftaniittu. Dhukkubsadheen ture na gaafattaniittu.
hidhameen ture gara koo dhuftaniittu ittiin jedheedha. Atti fuftanii dubbisuu dandeessu guutummaa chaaptarii kana. Maal jechuudha kun? Warra hin qabneef inni nuun goonu. Isa dadhabaa inni nuun gargaarru. Isa hin qabneef inni nuun qoonnu. Warra hidhaman inni nuun gaafannu. Isa firdiinatti jallateef inni nuun falminu kun isa Kristos jaallatudha. Dhufaatii isaas kana gochaa akka isa eegnu sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Firoottan koo har'a biyyi lafaa karaa baay'ee rakkina guddaa keessa jira. Biyya keenya keessatti namootni gara mana hidhaatti guuraman lakkoofsa hin qaban. Lammiiwwan keenya mana hidhaa keessa jiran lakkoofsa hin qaban. Isaaniif sagalee nuun dhageessisnu. Karaa nuu danda'amu hundumaa gargaarsa nuun goonu. Waaqayyoo biratti gatii guddaa qaba. Har'a namootni sadarkaa waldaatti wal arguu dadhabanii qofaa isaanii mana cufatanii galaniiru. Hundumaatu nama bilbila isaa bilbiluu qaba miti. Hundumaatu hiriyaa qaba, hundumaaf fira qaba miti. Warras nama isa gaafatan hin qabneef inni nuun dabarree gaaffi, inni nuun dabarree bilbiluuf, inni nuun gaafannu, inni nuun ho'inatti agarsiisnu sun Waaqayyoo biratti gatii qabna. Sana gochaa akka isa eegnu barbaada Waaqayyo. Isa rakkate gargaara. Isa gidiraa keessa jiruuf ho'aa akka nuun isa eegnuti barbaada Waaqayyo. Kanaaf qabxii guddaan inni lammaffaa yeroo adventii kana, yeroo dhufaatii Yesuus Kristos eegnu gochaa akka hennu kan Yesuus Kristos barbaadu isa Maatiyos 25:11 irra jiru kana. Isa dadhabe gargaaraa, isa hin qabneef qoodaa, isa hidhame gaafachaa, isa firdiinatti jallateef falmaa dhufaatii Yesuus Kristos akka eegnu. Isa kanaaf Waaqayyo nu gargaaru. Inni sadaffaaf inni xumuraa yeroo dhufaatii Yesuus Kristos kana akkamitti eegna reessa jedhuuf qabxiin koonni sadaffaan jalqabarratti maaliin jedhe? Qalbii jijjiirrachaan jedhe. Lammatarratti maaliin jedhe? Isa dadhabe gargaaraa, isa hin qabneef qoodaa, isa hidhame gaafachaa, isa firdiinatti jallateef falmaati dhufaatii Yesuus Kristos eegnan jedhe. Sadaffaarratti wangeela gooftaa keenya Yesuus Kristos babal'isaati dhufaatii isaa eegna. Wangeela Maatiyos 28:17-17 irratti akkas jedha. Gooftummaan hundinuu Waaqa irratti lafa irratti anaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa Abbaatiif Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluuttis isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan isaan abboome hundumaa immoo eeguu, isa waan isaan abboome hundumaa immoo gochuu isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma bara baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjin jira jedheetu dubbate. Kana eega dubbatee booda gooftaan keenya Yesuus Kristos duumessi ol isa fudhatte jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa tokkorra godhatanii ilaaltan. Ol isa fudhatte namooti Galiilaatuma isaan dhaabbatanii ilaalanii gara abbaa isaatiitti ol butamee sokke gooftaa Yesuus Kristos. Ergamootni yeroo sanaa dhufaniitu akkas jedhan jedha. Yaa namoota Galiilaa maaliif Waaqa keessa ilaaltu? Yesuus Kristos inni isin har'atuma isin ilaaltanii ol fudhatamee sokke kun atuma isin ilaaltanii hin dhufa jedhaniitti dubbatan. Sana jechuun hamma dhufaatii isaatiitti isanni isinitti dubbate kana gochaa jechuudha. Har'a dhufaatii Yesuus Kristos yeroo eegnu gochuun kan nuuf ta'u qabxiin inni guddaan sadaffaan wangeela gooftaa Yesuus Kristos labsuudha akka inni nutti dubbate kanatti. Darbanii namoota hundumaa duuka buutuu Yesuus Kristos gochuudha. Egaati attamitti duuka buutuu Yesuus Kristos goonaree? Anoo kennaa lallabaan qabu attamittiin hin lallabare? Kennaa barsiisaan qabu attamittiin hin barsiisare? Baay'ee gaaffii gaariidha. Egaa har'a guyyaa reediyoo warra wangeelaati. Reediyoon warra wangeelaa wangeela fagootti labsaa jira. Ilaa achi lafa tajaajilaan hin geenye, baadiyyaa keessa biyyayyuu wangeela takkaayyuu dhaga'anii hin beenne saboota keenya gidduutti afaan isaan beekaniin labsaa jira. Reediyoo kana gargaaruun sagalee kana raawwachuudha. Reediyoo kana ilaa isanni guyyaa tokko sanbata tokko ittiin wangeela labsu isan sponsor godhu yoo jenne gatiin keenya Waaqayyo biratti guddaadha. Sababiin isaa isa Waaqayyo godhaa nuun jedhe kana asirratti isa gooftaan keenya Yesuus Kristos nu abboome. The Great Commission abboommii isa guddaa ajaja gooftaa Yesuus isa guddaa sana akka raawwachaa jirrutti nuuf lakkaa'ama jechuudha. Kanaafi yeroo seera
hojii ergamootaa boqonnaa 2 keessatti yeroo duuka buutotni gooftaa keenya Yesuus Kristos deemanii lallabaa turan namootni baay'een achitti hin dabalamu turaniidha. Yeroo sana namootni dhufan kuni inni kaan araddaa isaa gurguree inni kaan waan qabu gurguree horii sana fidee miilla ergamootaa jala buusaa tureedha. Sana jechuun maal jechuudha? Isin dhaqaatii lallabaa. Ilaa inni kun immoo kan deemsa keessanii isiniif haa ta'u achiin jechuudha. Asirratti jara sana sponsor godhan jechuudha. Horii isaaniitiin. Har'as hin danda'amanni kun. Reediyoo Warra Wangeelaa amma waggaa 7 ta'e eega dhaabbateeti. Waggoottan 7 darbaniif hojii wangeelaa kana 7 atuu gargariin kutiin hojjetaa jira. Barreen gaddaa immoo yoo Waaqayyo nu gargaaree biyya keessatti dhannee babal'isna iyyuu jennee qormaata guddaa iyyuu goonee yaalii guddaa goonee turre amma haalli biyya keenyaa waan geeddarameef inni sun hin mijanne garuu wangeelli gooftaa Yesuus Kristos ammayyuu labsamaa jira. Kana keessaati qooda qabaachuun eebba guddaadha firoottan ko. Kana keessaati ga'ee qabaachuun eebba guddaadha. Isa amma qabxii sadaffaa yeroo Yesuus Kristosiin eegnu attamitti eegna isa jedhame kanaaf inni qabxii sadaffaa ta'a jechuudha. Har'a namootni reediyoo kanarratti of laannee hojjetaa jirru damooza nyaanna miti. Akkasumattiin jaalaluma Yesuus Kristos irraan kan ka'eeti isa kana hojjenna amma Waaqayyo nu gargaare. Namootni dhufanis irratti lallaban, namootni 7 isa kana hojjetaa jirru waggootan 7 darbaniif mindaa nyaannee miti akkasumattiin yeroo keenya nyaannee kan hojjennu. As keessatti gaa hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha. Saantiba namootni gargaaran, waldaan gargaartu, amantootni gargaaran mindaa namaa ta'ee dhaqa miti. Airtimeidhaaf isa ba'utii kaffalama. Daqiiqaa 30 airtimeif kan nuun baasnu naannoo yuuroo 49ti. Yoo har'a nam tokko yuuroo 49 gargaare sanbata tokko wangeela labse jechuudha. Hin raawwate isaa abboommii Yesuus Kristos wangeela keessatti irratti dubbatu. Yoo namni tokko yuuroo 98 kennaa kenne 7 wangeela biyya fagoo sanatti lallabe jechuudha. Dhaqaa dubbadhaa isa Yesuus Kristos jedhe. Dhaqaati wangeela labsaa isa Yesuus Kristos jedhe sanatti fiixaan baasne jechuudha. Kanaaf firoottan koo dubbii koo yoon golabuudhaa fi gara golabuutti yoon fide yeroon kun yerootti dhufaatii Yesuus Kristos eeggachaa jirrudha. Akka amantootaatti dhufaatii Yesuus Kristos karaa sadiitti hubanna jedheen dubbadhe. Inni tokkoffaa Yesuus Kristos foon uffatee waaqa ta'eetu jiru gara biyya lafaa dhufuusaa samma 7 fuundura keenya jiru kabajamu kanatti dhufaatii sana eegneen. Inni lammaffaa immoo gooftaa Yesuus Kristos ilaa ani bakkee dhaabbadhee ni rukuta balbala isaa kan naabanu an olin seena isaa wajjiniinis dhiyaanatti nan dhiyaadha isanni jedhee dubbate har'uma kana gooftaa Yesuus Kristos gara laphee keenyaa seenuusaa eegganneen. Sadaffaa irratti dhufaatii isa xumuraa warra jiraniif warra du'anitti faraduudhaaf gooftaa Yesuus Kristos gara biyya lafaatti deebi'ee dhufuusaa eegganna jenneetu dubbanne. Yesuus Kristos kun immoo maaliif foon uffatee dhalachuun isa barbaachisee isa jedhu qabxii 3 dubbanne. Tokkoffaa dogoggora hubannaa namootni waa'ee Waaqayyoof qaban sirreessuudhaaf nama ta'ee foon uffatee gara biyya lafaa dhufe. Lammaffaa jaalala Waaqayyoo Abbaa ilmaan namootaatiif qabu ibsuudhaaf dhufee namoota gidduu deddeebi'ee jenne. Sadaffaa irratti hariiroo Waaqayyoo wajjin qabnu haaressuudhaaf dhufe jenne. Egaa Yesuus Kristos dhufaa jira taanaan dhufaatii isaa akkamitti eegganna isa jedhuu fi dhumarratti qabxii 3 dubbanne. Inni tokkoffaa qalbii jijjiirrachaa eegna jenne. Inni lammaffaa warra rakkatan gargaaraa eegna jenne. Inni sadaffaa wangeela labsaa eegna. Kana jechuun immoo ilaa hojii mishinii waldaan hojjettu, ilaa hojii mishinii raadiyoo warra wangeelaa hojjetu keessatti hirmaachuudhaan eegna jedheen dubbadhe. Waaqayyo nu haa gargaaru firoottan koo. Isa dhageenya kanatti akka jiraannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Mee Waaqayyoon gabaabsinee kadhannaa. Haleluuyaa. Si galateeffanne Waaqayyo gooftaa maccaa waan nu gargaarteef, waan dubbii jireenyaa nutti dubbatteef galataaf oqubaan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo nutti dubbatte maaliifi nama taatee ilaa gooftaa teessoo kee ulfinaarraatii gaduuf buustee nama taatee gooftaa karra saawwaa keessatti dhalachuun maaliif akkasi barbaachise nutti dubbatte gooftaa. Waa'ee eenyummaa keetii, waa'ee amala keetii gooftaa hubannaa sirrii akka qabaannuuf nutti dubbattee galataaf oqubaan siif haa ta'u.
Ilaa yaa Waaqayyo ati kan itti foon uffattee dhufteef jaalala guddaa ilmaan namootaatiif qabdu gooftaa. Ilaa hamma fannootti hamma lubbuu kennuutti gooftaa biyya lafaa kana anaaf obboloota koo jaallachuudhaaf dhufuu kee nutti dubbattee Waaqayyo. Ammoo si wajjin hariiroo qabnu maatii taanee ijoollee kee taanee gooftaa akka itti fufnu akka jiraannuuf jireenya irraafaas immoo akka jiraannuuf gooftaa waa'ee kanaa nutti dubbachuuf akka dhuftetii har'a nu barsiiste galataaf oqubaan siif haa ta'u. Egaa yeroo dhufaatii kee eeggannu immoo gooftaa koo yaada geeddaramaatiin qalbii cabaatiin qalbii jijjiirranne karaa keenya sada goggoraarraa kaasnee gooftaa cubbuu keenyaaf dhiifama si gaafannee si wajjin karaa kee isa qajeelaarra hariiroodhaan si wajjiniin akka deemnuuf waan nutti dubbatteef si galateeffanna. Ammoo warra rakkatan warra nu keessaatii gooftaa ittiin tolle akka yaadannuuf akka isaaniin gargaarruuf kunis immoo si biratti gatii akka inni qabu waan nutti dubbatteef galataaf oqubaan siif haa ta'u. Ilaa yaa Waaqayyo dhaqaa gara biyya lafaa itti gara saba hundumaa isan isin barsiise dubbii wangeelaa kana barsiisuudhaan saba duuka buutuu koo godhaa jette. Attamitti immoo akka kana gochuu dandeenyus nutti dubbattee galataaf oqubaan siif haa ta'u. Ilaa hojii raadiyoo warra wangeelaa gooftaa waggootan 7 darban kana keessatti waan nu gargaarteef galataaf oqubaan siif haa ta'u. Gooftaa koo ilaa namoota waldaa keenya keessaa dammaqsitee gooftaa akka isaan harka isaanii hiixatanii hojii wangeelaa sagadii qabeessa keessatti gooftaa koo ga'ee akka isaan qabaataniif waan isaan gargaarteef ulfaadhu. Baroota darban keessa akkuma keessa namootaa dammaqsite ammas dammaqsi hojiin kee babal'atee taafuuf homma dhufaatii keetiitti. Gooftaa ilaa sabuma keenya sabuma afaan keenya dubbatu sabuma nuun keessaa baanee dhufna keessaatii har'a parsantii hedduun sagalee kee hin dhageenye dhugaa wangeelaa hin beekani. Sagalee misraachoo kanatti isaan keessummaadha. Ilaa yaa Waaqayyo si kadhannaa sagalee keessummaa sagalee misraachoo kana saba keenya biraan ga'uu akka dandeenyuuf ati si biraatii gargaarsa nuuf ta'e. Saba kee dammassi keessatti hirmaatu. Ilaa yaa Waaqayyo kana hundumaan waan nu gargaarteef galataaf oqubaan siif haa ta'u. Barri dukkanaa moo'ee olaanee cubbuun ijaajee nutti bambaanee hundi raafamee yemmuu boga'u ogeessi dhibee kan abdii ta'u. Barri dukkanaa moo'ee olaanee cubbuun ijaajee nutti bambaanee hundi raafamee yemmuu boga'u ogeessi dhibee kan abdii ta'u. Sagaleen dhufe qaamaan mul'ate inni fayyisu Yesuus dhalate. Sagaleen dhufe qaamaan mul'ate inni fayyisu Masiihiin dhalate. Sagaleen dhufe qaamaan mul'ate inni fayyisu Yesuus dhalate. Sagaleen dhufe qaamaan mul'ate inni fayyisu Masiihiin dhalate. Nujaalataan furuuf dhufeera dukkaanicha ifa jijjiireera. Nujaalataan furuuf dhufeera dukkaanicha ifa jijjiireera. Dukkaanichis ifa jijjiiramee iji keenya kunoo nu baaname. Dukkaanichis ifa jijjiiramee iji keenya kunoo nu baaname. Nuuf dhaalate nuuf dhaalate nuuf dhaalate inni nu jaalate. Nuuf dhaalate nuuf dhaalate nuuf dhaalate inni nu jaalate. Nu jaalata nu jaalata nu jaalata nu mararsiifata. Nu jaalata nu jaalata nu jaalata nu mararsiifata. Dhugaan
qabu Olichi dhaalatee lubbuu keenya isatu dhaawatee Yaadoon qabnu bilisa baanirraa Olichaani jireenya argaanirraa Maal yaaddofna erga nuuf dhaalatee Manni keenya gammachuudhaan guutee Araarrisaa isa nuuf baay'atee Jaalallisaa isuma raawwatee Gammachuu qabnaa isa dubbannaa Nuuf dhalateera fayyina argannee kanaaf faarfannaa Nuuf dhalateera furii cubbamaa isa kan ta'u Nuuf dhalateera gurri addunyaa kana dhaga'u Nuuf dhalateera gammachuu qabnaa isa dubbannaa Nuuf dhalateera fayyina argannee kanaaf faarfannaa Nuuf dhalateera furii cubbamaa isa kan ta'u Nuuf dhalateera gurri addunyaa kana dhaga'u Nuuf dhalateera fayyisaanii nu araarseera waaqayyoonii Nuuf dhalateera Ayyaana